السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا جلي رمو كم جرتو نقوم فيا كيسني سنين جدا الحمد لله رب العالمين أنيس نجاكيا دران قويا سدي وكان قويا أفر درا وانتو كسنيف كوبيسوف وادا سنيف قليتين توري إيغان كوبيتكياس أما إيغالي جلي تورا فيديو نرى واي واتسابي باي بريدا تيتا قودا واتسابين كنغرو أمس واتسابين كميو tokkoon isaanii tokkorra ni caalu jechuudha waan adda isaan godhu ni qabu jechuudha WhatsAppiin kunis waan hedduudhaan adda WhatsAppii kanarraayyuu WhatsAppii baay'ee nama fayyadu tokkodha keessumattuu har'aan booda namni ergaa tokko isinitti ergee dileet isin jalaa godhe waan tokko osoo isin hin argin dileet isin jalaa godhe jechuudha kan adda baay'inaan isa godhu jechuudha waa hedduu qaba dileet isin jalaa godhe jechuudha isin jalaa bahuu hin danda'u jechuudha waan namni tokko isinitti ergee dileet godhe garuu WhatsAppichi numa qabaata jechuudha karaa salphaa ta'een tole gaa WhatsAppicha kanatti darbuun dura akkuma yeroo duraanii namni YouTube kee subscribe goone yoo jiraattan akkasumas Facebook kiyya namni follow goone yoo jiraattan beeksisa isiniif taasisee hanga deebinuu obsaan eeggadhaa isiniin jedha jalqaba YouTube kiyya irraa haa eegalu jechuudha YouTube irra ni seentan jechuudha namni YouTube kiyya subscribe goone yookaan maamiltoowwan kan koo haarawaan fuulduraaf na qunnamtan yoo jiraattan Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha haala kan dhiifamaa Jaafar Kamaal jettanii search gootanii Facebook YouTube kee kan maqaan isaadha Jaafar Tuubee jedhu kana ni argattan jechuudha profaayilicha irra haa tuqnu jechuudha yeroo profaayilicha irra tuqnee obsaan eeggadhaa jechuudha amma shabakni dalagu amma namni subscribe gootanii turtan barreeffamni diimtuun kun isinitti mul'attu jechuudha bifa kanaan namni subscribe hin goone yoo jiraattan garuu haala kanaan isiniif baa subscribe isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha achi booda notifiishinii kana ni dalagsistan akka wanti takka akka ergaatti dhufe isiniif seenuu jechuudha wanta gadhiise tokko notifiishiniidhaan moobaayila kan keessanirra isiniif seena sana booda viidiyoo tokko eega daawwattaniin booda haala fakkeenyaatti jechuudha viidiyoo kana fakkeenyuma godhadhaa sana booda viidiyoo jalatti laayikii ni argitan laayik viidiyoodha akka gootan assalaamu alaykum fuulduraaf na deeggartan laayik asirratti ni argitan laayik kanarra ni tuqxan viidiyoo tokko yoo isin gammachiisite jechuudha akkasumas immoo namni Facebook kiyya follow godhin yoo jiraate ammas immoo namni friendii kiyya ta'uuf friendiin kiyya sababa guuteef sababatti ta'e yoo jiraate jechuudha akka friendii kiyya tokkotti na hordofuudhaaf Facebook kiyya follow naaf gootan jechuudha follow gootanii na hordofuu hin dandeessan akka walirraa fayyadamnuuf jechuudha Facebook kiyyas kan maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhudha jechuudha Facebook kiyya kana jalaallee waa hedduu social meediaan fayyadamu hunda isaaniidha maqaadhaan argachuu ni dandeessan jechuudha websaayitiif maqaadhaan jechuudha Facebook kiyya isa kana isa jechuudha sirra ni tuqxan jechuudha Jaafar Kamaal kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha achi booda namni friendii kiyya hin taane yoo jiraattan namni Facebook kiyya bifa haarawaan isinitti ba'u kan add friend jedhu kun isinitti mul'atu ta'a nama hundatti mul'atu garuu follow kan jedhu kun hunda keessanii ni mul'ata friendii kiyya ta'uuf isarra tuqxan yeroodhuma sana jechuudha sana booda as gadi dabruudhaan save rest kan jettu kanarra tuqxan jechuudha haala kanaan Facebook kiyya jalatti na hordofuu ni dandeessan jechuudha namni YouTube kiyya irra galuuf na gaafattan jechuudha Jaafar Tuubee kan jedhu kanarra yoo tuqxan Facebookuma kiyya kana jala gada deemuudhaan jechuudha akkas ol harkistanii jechuudha Jaafar Tuubee kan jedhu kanarra yoo tuqxan YouTube kiyya galtanii jechuudha asitti Twitter kiyya irra galtan baabbii 45 kun immoo Skype nama fayyadamtanuuf Skype namni fayyadamta yoo jiraatan Jaafar Kamaal kan jedhu kana inni kun immoo linkii yookaan URL Facebook kiyyaadha kun immoo Instagram kiyya jechuudha inni xumurarraa kun Instagramiidha isinitti ni mul'ata garuu Jaafar Tuubeen YouTube kiyya akka ta'e mallattoo YouTube kanaan hubadhaa asumaan irra seentanii subscribe gochuu ni dandeessan osoo searching godhin jechuudha tole gara barumsa keenya har'aatti adabrinu jechuudha jalqaba Facebook ifama WhatsAppicha akkamiin akka argannu sin agarsiisu jechuudha hundi kan keessan kana ni qabdan jedheetiin yaada kanneen kana qabnes immoo internet kan jedhu kana ni qabdu jedheetiin yaada jechuudha Google Chrome yookaan Chrome kan jettu kanarra ni seentan jechuudha WhatsAppii kana argachuudha sana booda eega isarra seentaniin booda jechuudha as gubbaarratti jechuudha bakka search kanarratti maal jettanii search gootan yoo WhatsApp jettanii barreessitan jechuudha yoo WhatsApp akkan search godhee isin agarsiisu dhiifama amma search godheetiin isin agarsiisuuf deema jechuudha akka nama isin agarsiisu kanaan jechuudha yoo WhatsApp jettaniit barreessitan jechuudha yoo
jettaniit barreessitan jechuudha. Yoo WhatsApp eega jettanii sarchi nu gootan jechuudha. Yoo WhatsApp kan isinitti mul'atu gubbaarratti haala kanaan barreessitan jechuudha. Sana booda eega haala kanaan barreessitan booda sarchi ni gootan jechuudha. Obsaan eeggattan jechuudha. Hanga sarchi godhee isiniif dhufu obsaan eeggattan. Amma eega sarchi gootanii yoo WhatsApp jettanii bifa kanaan barreessitanii sarchi gootanii kan gubbaarratti isiniif ba'u. WhatsApp isa kana yoo WhatsApp list app download and Android official isa jedhu kanarra tuqxan jechuudha. Isa kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda ammas obsaan tan hanganni barbaadu jechuudha. WhatsAppicha gad buufachuuf Play Store irraa argachuu hin dandeessan jechuudha. Kun Google Chrome qofa keessarraa argattan jechuudha. Sana booda as gadi ni adeemtan jechuudha. Eeganni haala kanaan isiniif dhufe jechuudha. As gadi adeemuudhaan jecha yookaan barreeffama download yoo WhatsApp jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Isarra ni tuqxan. Achi booda ammas obsaan na eeggatan jechuudha. Hanga shabakni kiyya dalagutti jechuudha. Shabakni kiyya xinnoo waan dadhabaa ta'eef jechuudha. Yoo WhatsApp kana wanna isinii galchuu barbaadu jechuudha. Google Chrome irraan ala jechuudha. Internetii irraan ala akkasumas Google Chromeedhaan alatti jechuudha. Argachuu hin dandeessan jechuudha. Play Store irra galeetiin jiru jechuudha. Kan isin argattan asumarraa dhiifama neetworkiin kiyya baay'ee dadhabaa ture baay'ee laka. Amma an duraan waan buusee jiruuf jechuudha. Gadi buusuu ni barbaaddaa inaan jedhaa jira. Okay jettan asitti jechuudha. Sana booda eegasin okay jettanii gubbaarraa akka argaa jirtanitti gadi bu'aa jira jechuudha. Sana booda install gootan. Gadi bu'u kallattiidhaan inni gara miimoorii keenyaatti achi dabra jechuudha. Dhaxxanii download kan jedhu keessaa isa ilaaltanii gadi buufattan jechuudha. Eega gadi buustaniin boodaan amma haadhaabu jechuudha. Gadi buusuun barbaanne waan buusee jiruuf jechuudha. Dhaabbiitiin gara agarsiisa isaattiin seena jechuudha. Okay, an duraan buuseetiin jira. Eega asitti gadi bu'ee jechuudha. Gara faayil manaager keessanii deemtanii yookaan gara miimoorii keessanii deemtaniiti gadi buufattan jechuudha. Amma mee WhatsAppicha an of harkaa hin qabaa. WhatsAppichi isa kanaadha. Mee irra seennee haa ilaallu jechuudha. Kana jechuun namni tokko yoo ergaa isinitti ergee osoo isin hin argin dura waan tokko osoo isin hin argin isin dura gube garuu WhatsAppii kana keessatti gonkumaa argachuu ni dandeessan namni isin gowwoomsuuf yaalus jechuudha. Waan tokko isinitti ergee jechuun akka isin namtu sana waan takka kadhattanuuf kan isinitti ergee kee jechuudha isin dura gubuun ni jiraata. Maal gochuudha qabdanii asii waan amma jennu kana hubachuuf jechuudha. Waan isin hojjechuu qabdan tokko ni jira jechuudha. Xiyya sadan kanarra ni galtanii egaa WhatsAppicha irra galtanii jechuudha. Sana booda jechuudha as gadi yoo dhuftan maal argattan asii lookii kana yoo tuqxan lookii kan jedhu kanarra jechuudha. Nam tokko nama ittiin haasaa jirtan illee paaswordii yookaan peetarniidhaan hidhachuu ni dandeessan jechuudha. Ramzii hataamu. Mee kana haadhisnu dura mee WhatsAppii kiyya kanatti waan tokko ergeetiin irraa gubeetiin isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba waan duraan ergamee jiru nan guba jechuudha isin agarsiisuuf. Kana lamaan isaaniitu nan guba jechuudha. Sana booda mee amma WhatsAppii kiyya kanatti deemee waan tokko ergu dhiifama hin gubne asii nan guba jechuudha. Okay. Amma gara WhatsAppii kiyyaatti haa dabru jechuudha. WhatsAppii isa kanarraa akka itti ergee isin agarsiisuuf jechuudha. GB WhatsAppii irra seena jechuudha. Jalqaba isarra mee wama tokko erguuf haay jedheetiin ammas nan guba jechuudha. Amma ergeeti jechuudha. Akka argaa jirtan haa Jaafar jedheeti ergee jira jechuudha. Fakkeenya isin agarsiisuuf jechuudha. Garuu shabakni ammallee achi save goone jechuudha. Amma shabakni save godhuutti ni eeggata. Amma save ta'ee jira jechuudha. Amma save ta'eera. Amma mi'a gubu fakkeenyumaaf ergaan erge kana jechuudha. Osoo inni hin argin jechuudha. Osoo dhaqee ilaaliin dura ergaa kana gubuu yoo barbaade jechuudha nan gubaa. Amma dhufeera akka argaa jirtanitti jechuudha. Yoo nasii gubee jechuudha fakkeenyaaf na dhokachuu danda'a jechuudha achi. Dileet isa kanarra yoo tuqne jechuudha gubateera akka argaa jirtanitti akkasiidha jechuudha. Gubateera. Garuu WhatsAppicha irra immoo meeseenni haa ilaallu. Okay, WhatsAppichi isa kana obsaan eeggattan jechuudha hanga nu banatu WhatsAppichi isa maati jechuudha. Yoo WhatsApp inni jedhu jechuudha gubateera jedha laasitti jechuudha waan tokko gubeen ka'ee jechuudha. Ofitti ergee ka'ee ofuma kiyya gubeera. Okay, kan ofirraa dhorkuuf maal gochuu qabdanii eega haala kanaan isinii ba'e jechuudha asirra ni tuqxan jechuudha. Osoo nam tokko irraan seeniin akkasumatti eega isinii ba'e jechuudha namni isinii barreessitan eega akkasitti tarreetti isiniif ba'e jechuudha.
as xiyya sadan kanarra ni tuqxanii akka namni kanaan isin hin gowwoomsine. Sana booda yoo modest kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Akka nam tokko waan tokko isin duraa gubee isin hin gowwoomsineef jechuudha. Yoo modest kan jedhu kanarra tuqxanii sana booda as privacy iseettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Isee kanarra tuqxanii achi booda aniti delete message kan jettu kana save gootan jechuudha. Isii kana save gootan jechuudha. Aniti delete message yoo kana save gootan namni kam waan tokko isin dura gubee isin dura ba'uu hin danda'u jechuudha. Isin jala isinitti ergee ka'ee isin jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Haala fakkeenyaatti mi'aan sila osoo kana save hin godhin ofitti ergee yeroo gubu gubatee ture jechuudha. Mi'a ammoo ofitti ergeetiin amma si'a lammaffaaf nan guba jechuudha. Fakkeenyumaaf kana lamaan ergeetiin guba jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun amma yeroo deemnee ilaallu hin gubatu jechuudha WhatsAppicharraa gonkumaa. Amma ni ilaaltan hin gubatu jechuudha WhatsAppicharraa. Kan adda isa godhu ammas tokko kanaadha. Dileetii bakka lama amma asii gubateera jedha. Yeroo WhatsAppicharra seenu garuu arguu ni dandeenya jechuudha. Amma WhatsApp akka argitanitti jechuudha. Amma hin gubanne jechuudha. Achi gubeetiin jira. Eega filannoo ammaa seef gootanii gubachuu hin danda'u jechuudha. Ammas immoo nama ittiin haasa'aa jirtan tokko yookaan chaatii nam tokko jechuudha qollofachuu ni dandeessan. As xiyya kanarra tuqxanii chaatii nam tokko qollofachuuf as gaditti jechuudha. Filannoo gadii kanarra look jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda yoo saaxaamuu barbaadan isa kana yoo piinii barbaadan isa kanarra tuqxanii jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf an kanaan hidhadhu. Kanaan save godhattan jechuudha haala kanaaf. Fakkeenyaaf yeroo isin chaatii nam tokkorra seenuuf baatan jechuudha. Yeroo isin chaatii nam tokko nama qollofattanii sanarra seenuuf baatan barreeffamallee ni dhoksa akka argaa jirtan waan isin itti barreessee jiru jechuudha. Nam tokko yoo dhokfachuu barbaadan irra yoo tuqxan amma ramzii isin gaafata. Ramzii keessan gaashitanii banattanii irra seenuu ni dandeessan jechuudha. WhatsAppiin kun filannoo hedduu qaba. Filannoo isaa as keessa seentanii waan hedduu tolchachuu ni dandeessan jechuudha. Waan hedduu as gaditti jechuudha. Waa hedduutu jira. Garuu an viidiyoo kiyya gabaabsuuf agarsiisa isaanii hir'isa jechuudha. Isin keessa galtanii akka hunda isaadhaatti sirreeffattan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.